Seenaa baankii Itoophiyaa keessatti baankii Islaamaa ta'uun kan hundaa'e baankii Raammis baankii dhala irraa bilisaa wajjin fuuldurri keessan ifaadha. Gahee dhiheenyatti hojii isaa ifaan ifatti kan eegale iddoolee garagaraatti dameelee isaa heddummeessee hawaasa biyya keenyaa bal'aadhaaf tajaajila kennaati jira. Xiqqaa guddaanis gara foddaa baankii dhufuun akkaawuntii banachaati argama. Isinoo maal eeydan kan jedhu baankichi gara baankichaa dhuftanii maallaqa keessan kuufachuuf akkaawuntii akka banatan kabajaa fi jaalalaan isin afeera. Yoom kana qofa baankiin Raammis tajaajila addaa qabatee kan dhufe yeroo ta'u namoonni an maallaqa erguu fedhuuf akkaawuntii baankii biraa qaban yaaboo akkamiin ta'a jettanii akka hin rakkanneef mala malee furmaataan wajjii gama keessan dhufeeti jira. Baankii Raammis irraa gara baankii Raammis maallaqa keessan dabarsuu dandeessan kan jedhu baankichi baankii dhala irraa bilisaa baankii Raammis wajjin fuuldurri keessan ifaadha isiniin jedha. Baankii Raammis.